dureen keenya jireenya ogummaan hoogganame jedhamteenna jedheeraa kaleessa waa'ee jireenyaati kan ilaalle mana tokko jireenyi umurii dheeraa jiraachuu tun ta'in qarshii qabaachuuf dhabuu beekumsa qabaachuuf jireenyi beekamtii qabaachuu fi beekamtii Yesuusiin beekanii isaan jiraachuudha isaaf jiraachuu ija nurraa eegamuudha. Kanaaf Kiristoos nurraa eegu jireenya Waaqayyo nurraa eegu jiraachuudhaaf dhiibbaa lafa kanarratti uumuu danda'a. Ogummaan gaggeeffamuu jedhu waa'ee ogummaa guyyaadhaa wajjin simbiraa kaleessa gargar ba'e har'as akkuma kaleessa wadaa koo eegee dubbii Waaqayyoo jira mee seensaaf akka nu ta'utti kutaa macaafa qulqulluu ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa maqaa Yesuusiin. Egaa attamitti akka deddeebitan aleelaa ilaallaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'in akkamittiin akka deddeebitan maal godhaa ilaalaa aleelaatii ilaalaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti maal hin ta'inaa hin jiraatinaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akka warra ogeessota hin ta'initti maal hin godhinaa hin jiraatinaa. Akkamitti jiraadhaa? Akka ogeessaatti jiraadhaa. Ogeessa jechuun nama ogummaadhaan jiraatu. Ogeessi eenyu akka ta'e dhumarra walii wajjin ilaalla. Mee xiqqoo waa'ee ogummaa walii wajjin ilaalla. Kadhata booddee kadhannaa akka nu gargaaru amaneera kallattiin garuu. Egaa ogummaa jechuun maal jechuudha? Ogummaan mala tooftaa hubannoo qabaachuu jechuudha. Dhimma tokko irratti waan tokko irratti yeroo ta'e tokko irratti mala tooftaa hubannaa qabaachuu jechuudha. Dandeettii waa qoranii bira ga'anii immoo hubachuu. Macaafa qulqulluu keenya keessatti jechi ogummaa jedhu si'a 334 luqqisii 222 keessatti kan barreeffame yoo ta'u kakuu haaraa qofa keessatti si'a 50 luqqisii 49 irratti ogummaa jechi jedhu barreeffame argina. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya jecha tokko duwwaa si amma kanarra deddeebi'ee waamuu kan barbaachise ogummaan jireenya kiristaanotaa keessatti hiika guddaa iddoo guddaa akka qabu argina. Waa'ee ogummaa fi faayidaa isaa kan hubate ilmi Daawit ogeessichi Salomoon gara aangoo abbaa isaatiitti gaafa dhufu abbaa isaa harka saba Israa'el gaggeessuudhaaf gara aangootti gaafa dhufu waan inni kadhatuuf maal kadhachuu akka inni qabu Waaqayyo carraa kenneef chaansii waan barbaadde gaafadhu waan barbaadde kadhadhu siifan kennaa kan jedhu san Waaqayyo kallattiidhaan Solomooniif kennee ture. Akkuma baay'een keessan beektan waan barbaadde na kadhadhu siifan kennaa Waaqayyo gaafattiin jedhu carraa gurguddaa akka namaatti kadhatu baay'ee qaba ture. Solomoon sababiin isaa Israa'eloonni diina garaa garaatiin marfamanii jiru. Diinota koo akkam mo'u humna naa kenni. Diinota koo naa fixi. Biyya isaanii na dhaalchisi. Albuuda isaanii na dhaalchisi. Horii isaanii na dhaalchisi. Saba isaanii akkam booji'u na gargaari. Akkasuma maqaa naa kenni. Qabeenya naa kenni. Umurii dheeraa naa kenni fi kan kana fakkaatan wantoonni hawwisiisoo ta'an jireenya kiristaanummaa keessatti jireenya dhala namaa keessatti wantoonni barbaachisan danuutu. Salomoon galuu kana hundaan hin harkifamne. Kan isa harkise icciitii ogummaa jedhu kana waan beekuufi Waaqayyo kan inni gaafate ogummaan ittiin saba kana gaggeessu naa kenni jedhe Waaqayyoon. Kadhaasaa kanatti Waaqayyo baay'ee akka gammade macaafni qulqulluun argitanii obboloota koo namni of quufaa miti yeroo hin quufu umurii dheeraa jiraatee hin quufu argitan yoo ta'e namoonni umurii dheeraa jiraatan dargaggeessa caala lubbuu isaanii jaalatu. Namoonni hojii gurguddaa hojjetan warra hojii homaa hin hojjenne caala of mararsiifatu akka hin duune barbaadu. Kana jechuun inni dhalli namaa umurii jiraate hin dhoksa irraa mura. Maal akka ta'e beektu hin quufu namni. Akkasuma waan nyaatus waan dhugus ulfina isaa kennamu maqaa isaa kennamu kamiyyuu hin quufu nagaa hin jedhu. Dhala namaatii nagaa jedhuu hin argitan. Tonuitiin dhaloota si'anaatiin harki baay'een makiina mana jecha jedhu kana adda baasee namni kadhatu jira jedhee ni yaadu. Salomoon garuu icciitii dhugaa ogummaa keessa jiru waan Waaqayyo isa barsiisee fi waan hundumtuu beekeef ogummaa gaafate. Namoonni baay'een ogummaa keessa waan hundumtuu akka jiru namoonni hin beekne birrii gaafatu turan. Ogummaa keessa birriin jira. Birrii qofaatti yoo gaafatte birrii qofa argatta. Taayitaa qofa argatta. Ogummaa kan jira, maallaqni jira, beekamtiin jira, umurii dheeraa jiraachuun jira. Macaafni qulqulluun kan nutti dubbatu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 22 irratti akkas nuun jedha. Waaqayyoon sodaachuu fi gad of deebisuu keessaa ogummaa, beekumsa,
jireenyatu jiraadha. Qabeen beekumsaa fi jireenyatu jiraadha. Dhalli namaa lafa kanarratti kan inni dadhabuuf waan gurguddaa kana sadaniin ala namni waan dadhabuuf tokko iyyuu hin qabu. Akkuma beektan namni baay'ee barachuu barbaada. Kan inni baratuuf maallaqa argachuu. Akkuma beektan namni baay'ee daldaluu barbaada. Daldaluun maallaqa argachuu barbaada. Daldaluudhaan kaappaasitii faayinaansii isaatii ol kaasuu barbaada. Sanaan garuu kan inni barbaadu beekamtii argachuu, maqaa argachuu. Bakka dureessa akka xiyyeettu, hin qaba akka xiyyeettu barbaadu. Biyya Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een waan gochuu qabaniif godhu utuu hin ta'in zinnaa barbaachaaf godhu, maqaa barbaachaaf godhu. Kanaaf macaafa qulqullummaan luun jedhaa iddoon kun sadanuu argamu. Beekumsis, beekamtiinis umurii dheeraa jiraachuu. Kana jechuun jireenyis beekamtiin fi qabeen umurii dheeraan kan inni argamu Waaqayyo sodaachuu keessaa jedha. Salamoon kan hundumaa waan beekuuf maal gaafate? Ogummaa gaafate. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ogummaan wanta nama barbaachisu keessaa isa addaati yookiin isa duraati. Ogummaa malee iddoo Waaqayyo nuuf arge arguus ta'ee ga'uu hin dandeenye. Biyya lafaas ta'ee jireenya dhuunfaa keenyaa jijjiiruuf ogummaan baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Bakka hundumaatti nama gargaara, nama tumsa, nama deeggara. Kana jechuun jireenya gaa'ina keenyaa keessatti, hojii dhuunfaa keenyaa keessatti, jireenya hawaasummaa keessatti, iddoo hojii keenyaa fi kan kana fakkaatanitti ogummaadhaan durfamuun, ogummaadhaan gaggeeffamuun milkaa'oo nu taasisaa jechuudha. Kanaaf ogummaa jecha jedhu dandeettii waan dhugaa ta'e tokkoo fi waan sirrii ta'e tokko qabaachuudha jennee yoo hiikne gaariidha. Ogummaa jechuun jechi jedhu dandeettii waan dhugaa ta'e tokkoo fi waan sirrii ta'e tokko qabaachuudha. Afaan warra Giriikiitiin jechi ogummaa jedhu kun soofiyaa jedhanii waamu. Soofiyaa jechuun yaada wanta tokko hubachuu, wanta tokko guutummaatti xiinxalanii bira ga'u, muuxannoo jireenyaa qabaachuu jechuudha. Afaan warra Giriikii soofiyaa jedhanii waamu. Soofiyaa jechuun immoo yaada wanta tokko hubachuu, wanta tokko guutummaan guutuutti hubatanii bira ga'u, muuxannoo jireenya qabaachuu waamu. Kanaaf ogummaan yaada wanta tokko hubachuu, wanta tokko guutummaan guutuutti irra keessa isaa otoo hin ta'in diippilii ውስጡን ገብተን ማየት የሚያስችለን አቅም ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። inni kan biraan afaan warra Ibraayisxiitiin chaakam jedhanii waamu. Chaakam jechuun dandeettii guutuudhaan jiraachuu jechuudha. Iddoo kanatti immoo warri Giriik maal jedhanii waamu? Warri Ibraayisxii maal jedhanii waamu? Chaakam jechuun dandeettii guutuudhaan jiraachuu jechuudha. Kanaaf egaa ogummaa namni fudhatee hin dhalatu, ogummaa fudhatee namarraa hin ergifatu, ogummaan mootummaan akka xaa'ootti ishee namaa hin qoodu. Ogummaan Waaqayyo biraa namaa kennama. Ogummaan nama fayyada jechuudha. Ogummaan waan itti guddatanidha, waan barbaadanii argatanidha. Jecha kana kan nu dhugoomsu Soqiraaxos Ayyuun jedhamu barataa isaa tokkoon yeroo hundumaa jecha akkana jedhutti dubbata ture. Yeroo barsiisu akka lubbuun kee qilleensa barbaaddu atis maal barbaadi? Ogummaa barbaadi ittiin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka lubbuun kee maal gootu? Qilleensa hawwitu. Akkuma isin beektan dhalli namaa jiraachuudhaaf midhaan caala, bishaan dhugamu caala, kan uffatu caala, mana keessa bulu caala qilleensi dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Qilleensa malee daqiiqaa murtaa'e tokkoof jiraachuu hin danda'u. Midhaan malee garuu oolanii buluun hin danda'amu. Bishaan dhugan malee oolanii buluun hin danda'amu. Waan nyaatan, waan uffatan kan kana biraa dhiistee lama sadii afur buluun hin danda'amu. Qilleensa malee garuu buluun hin danda'amu. Kanaaf Soqiraaxos maal jedhaa barataa isaatiin akka lubbuun kee qilleensa barbaadu. Yeroodhaa yerootti qilleensaan ala jiraachuu akkuma hin dandeenye waan uffatan akkas maal jedhaa barataa isaatiin akka lubbuun kee qilleensa barbaadu. Kana jechuun yeroodhaa yerootti qilleensaan ala jiraachuu akkuma hin dandeenye ogummaan ala jiraachuu hin barsiisini. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ogummaan kallattii jireenya namaa gara ta'utti boca, kallattii jireenya namaa daandii qabsiisa, kallattii jireenya namaa dhugaatti agarsiisa. Kanaaf ogummaan biyya lafaa kana keessatti qophaa isaa kan barbaadamuu fi biyya lafaa jijjiiruu, jireenya keenya jijjiiruudhaaf meeshaa guddaa niwukilara caala nu fayyadudha. Kanaaf akka ogeessotaa
jiraadhaan jedhama. Macaan qulqulluun kan nutti akka ogeessotaatti malee akka maalitti hin jiraatina akka gowwootaatti hin jiraatina. Maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iddoo hiika ogummaa amma irra dubbanne waa'ee ogummaa wajjin wal qabatee ogummaan gosti sadii akka jiru yeroo baay'ee beektonni lafa kaa'u. Isaan keessaa inni jalqabaa ogummaa uumamaan argamuudha. Ogummaa uumamaan argamuudha. Inni kun dandeettii uumamaan namni osoo hin barsiisiin miira keenya wajjin kan dhalatu kan miira namummaa keenyaa keessa jiru jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haalaan bocamuu baannaan rakkinas ta'uu mala garuu ogummaan uumamaa kun mana barumsaatiin argamu namni nu barsiisu. Fakkeenyaaf daa'imti tokko gaafa dhalatu akkuma dhalatteen soorata barbaaduu ishii nyaachuu barbaaduu ishii waan soorataatti ishii fayyadu just aannan haadhaa xuuxxoo haa ta'u just yeroo sanaaf xuuxxoo ittiin kennamu aannan haadhaa barbaaduu ishii ittiin mirkaneessitu arraba ishii hidhii ishii sochoosuutiin bira darbitee quba ishii xuuxuutiin sana booddee cimaa fooyya'aa gaafa totoo namoonni agarsiisin arma haadhaa barbaaduudha. Akkuma kanaa namni saatii akkanaatti beela'ee saatii akkanaatti quufi nuun jedhu keessi keenya yeroo beela'e ogummaan beela'uu keenya nutti sammuu keenya keessa jiru. Kun miira keenya keessa kan jiru. Kanaaf beektonni maal jedhanii waamusa kanaa ogummaa uumamaan argamu kan nu wajjiniin dhalatu kan nu wajjiniin guddatu jechuudha. Naannoo irraa kan nutti hin dabalamne namarraa kan nutti hin dabalamne keessuma keenyaa kan guddatu. Inni lammaffaan ogummaa biyya lafaati. Ogummaa biyya lafaa kana irraa argamu yeroo baay'ee faallaa yaada Waaqayyoo ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 14-17 nan dubbisaa akkanadha. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akkuma ogummaatti of hin jajina. Dhugaa irratti soba hin dubbatina. Ogummaan akkasii kun isa lafa irraati kan yaada fooniiti kan hafuura amaati malee Waaqa irraa isa gadi dhufu miti. Lafti inaaffaanii fi ofittummaan jiru amacamni wanti amaan hundinuus jira. Ogummaan Waaqa irraa garuu hunduma dura qullaa'aa akkasuma naga qabeessa garraamii of kennaa hoo'aa ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hir'uu of arguu dhabuunis keessa hin jiru. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kanatti waa'ee ogummaa lamaati macaan qulqulluun. Ogummaa Waaqa irraa fi ogummaa lafarraa. Ogummaa lafarraa gaafa jennu ogummaan lafarraa nuti qooddannu hundumtuu cubbuun kan guute jechuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf beekumsa abbootii keenya yookiin warra nu gararraa jiran warra nu barsiisan irraa qooddanne. Beekumsa gaafa isin jedhu beekumsi hafuuraa jira, beekumsi foonii jira. Kana lachanuu jireenya keenya ittiin jijjiiruudhaaf amma irshoon raciitii cubbuu keessa hin jirretti amma raciitiin cubbuu keessa hin jirretti beekumsi kun lafarraa kan maddu yoo ta'e iyyuu akka lafarraa maddee karaa ta'uun akka dubbii Waaqayyoo akka ittiin jiraannuuf Waaqayyo kan ittiin nu qabsiisa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ogummaan kun biyya lafaarratti argamaa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 18 yoo dhaqnee ilaalle boqonnaa 17 lakkoofsa 18 garee warra Epiquraas akkasumas Istiikoos jedhaman keessaa barsiisonni ogummaa biyya lafaa qoran tokko isatti falman. Kan funaantuun kun immoo maal jechuu kajeela jennaan kaan immoo waan inni wangeela waa'ee Yesuusii fi waa'ee du'aa ka'uu lallabeef innoo waa'ee Waaqayyoolii ormaa labsa fakkaataa jedhan. Isa qabanis yaa'ii gara Ariyoophaagos irratti wal ga'u duratti geessan. Barsiifni aaraan ati fidde kun maal akka ta'e baruu dandeenya. Dubbiin ati fidde kun gurra keenyatti keessummaadha. Kanaafis maal akka inni ta'e baruu barbaanna ittiin jedhan. Warri Ateenaa hundinuu ormi achi jiraatanis oduu haaraa odeessuu fi namoota irraas dhaga'uu malee kan biraan yeroo isaanii kan itti dabarsan hin qaban. Phaawulos yommus gara Ariigoobas walakkaa dhaabbatee dubbate. Inni yaa warra Ateenaa isin karaa hundumaa warra amantii akka isin taatan arge jedha. Kutaa kana keessatti ogummaa fooniitiin namoonni
yeroo isaan ogummaa qoran argina. Sinii galee ogummaa qoruu isaaniiti. Isaan kun ogummaan foonii kun hin barbaadu, waa barbaadu, waa fedhu, waa adda baasuu barbaadu. Waaqayyoon hin hoogganamne taanaan xumurri isaanii badiisa waaqayyo mormuutti dhufu jechuudha. Waaqayyo kaaduu waaqayyoon gannuutti dhufu jechuudha. Inni kun immoo badiisa isaanii. Kanaaf ogummaa biyya lafaa ogummaa foonii jennee waamne karaa salphaa ta'een arganna jechuudha. Ogummaa foonii kana keessa yeroo baay'ee qoccollootu guuta. Ogummaa foonii kana keessa yeroo baay'ee of tuulummaatu guuta. Ogummaa foonii kana keessa yeroo baay'ee nama tuffachuutu guuta. Ogummaa foonii kana keessa yeroo baay'ee ana maleetu guuta. Ana maleen gaafa jiru immoo tiimiin yookaan tokkummaa tuutni ati wajjiniin jiraattu qoccolloodhaan guutama. Kanaaf yeroo baay'ee goolii kaasuudhaan beekama. Biyya keenya biyya Itoophiyaa rakkinni guddaan goolii biyya kana akka ta'u, biyya kanatti rakkinoonni akka hedduummatan, biyya kanatti gaaffii garaagaraa akka hedduummatuuf sababa ta'anii ogummaa biyya lafaatu baay'ata. Ishiin ogummaa xiqqoodha. Ogummaa xiqqoo kanaan ogummaan qudumti xiqqoon kun immoo ogummaa biyya lafaati. Ishiitu yeroo baay'ee goolii kaasa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 9:20 ilaaluu dandeessu. Ogummaa biyya lafaati. Sadaffaan ogummaa hafuurri qulqulluun kennuudha. Isa kana macaafni qulqulluun ogummaa biyya waaqarraa jedheetu waama. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsi 17 Yaaqoob boqonnaan 3 nan dubbisa irra deebi'ee kutaa sana see dubbisee jalqabasi boqonnaa 3 lakkoofsa 17 ogummaan waaqa irraa garuudha hunduma dura qullaa'aadha. Ogummaan hafuurri qulqulluun kennu ogummaa qullaa'aadha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Hunda dura maaninni qullaa'aadha. Naga qabeessa, garraamii, of kennaa, hoo'aa, ija gaariidhaanis guutuu, garaa hir'uun of arguu dhabuunis keessa isaa hin jiru. Kanaaf ogummaan kun ogummaa waaqarraati. Ogummaa waaqarraa kan kennu immoo hafuura qulqulluudha. Kadhataan argama. Dubbii waaqayyoo dubbisuudhaan argama. Fuula waaqayyootti jireenya ofii qajeelchuudhaan, jireenya ofii toora galchuudhaan argama. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifameedha. Maddi isaa hafuura qulqulluudha. Yoo kunuunsine karaa kennineef akka hafuurri qulqulluun yookaan akka hafuurri waaqayyoo jiraatutti nu jiraachisa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 8-25, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga lakkoofsa 12 ilaaluu dandeenya. Fakkeenya 8:18, Qolaasiyaas 2:3, Qolaasiyaas 7:16, fakkeenya 2:6. Kutaa kana keessatti waa'ee ogummaa hafuuraa nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Qulqulloota saba guddaan na deesse godaanni isa jabaa dagatu na biraa qabda oolmaa ayyoomiyyuu si faarsuun dadhabu gatii guddisa kee kanaanuu narraan ba'u gatiin guddisa kee kanaanuu narraan ba'u adda jaalalli kee innatti naa goote ba'aa koo naaf baattee fannootti ol baate barruun kee qulqulluu mudaatoon qabaatiin mismaarri waraane kanaanuu yoom dhume cinaachi kee anaaf waraaname kanaanuu yoom dhume cinaachi kee anaaf waraaname uffee garaan koo sitti gammada du'a injifattee kaate du'a koo hambifte otoo kanan taane maal ture carraan koo silaa hin mul'atu bakki awwaalcha koo hammuma naaf galee gochaa keen tarreessa jireenya naaf laatte warra du'an keessaa jireenya naaf laatte warra du'an keessaa anaaf jetteetu kan dirri kee garafame kanaanuu yoom dhume gindillaajii dhaabaatte dafqa dhiigaan makaa anaaf jettee buufte sirratti qoosanii jechoota gurguddaa cal jetteetu dhiifte akeeka kee beekta cal jetteetu dhiifte akeeka kee beekta akkamittan fixa gatii dadhabbii kee qaraanoo gubbaatti dhayni keenaaf dhiige maal kana bichaadhaa xoofoo dhangagga'aa kanatti dhugde kana hundumasaa hin beekanii dhiisiif ittiin jette kana hundumasaa hin beekanii dhiisiif ittiin jette ilma waaqayyoo ta'uu kee otuma beekanii kana hundumasaa kan sirraan ga'anii ati duutee awwaalamnaan bakka awwaalcha kee eegdota ka'anii akka atiin kaaneef dhagaa gurguddaa sirratti ijaaranii ati garuu awwaala diigdee bakka awwaalchichaa qullaattan bifte sagalee misiraachoo nu dhageessifte sagalee misiraachoo nu dhageessifte
akkuma jedhe ka'eera mootichi Yihuudaa suni akkuma jedhe ka'eera kan itti awwaalames boolli duwwaa ta'eera kan itti awwaalames boolli duwwaa ta'eera. Osuma eegaa jiranuu eegdonni baay'atanii duuti san dandeenye Yesuus ka'eera du'a injifate. Duuti san dandeenye Yesuus ka'eera du'a injifate. Osoo naman gaafatiin dhagaan irraa buqqisaa ka'eera gooftaan keenya raajiidha gochaan isaa. Ka'eera gooftaan keenya raajiidha gochaan isaa. Akka Magdalaatti dhalate cufaa awwaala keessaa ka'e du'aaf miltoosaa hundaa Kiristoos aboodhaan mo'e du'aa fi miltoosaa hundaa Kiristoos aboodhaan mo'e. Du'a mo'uun kan isaati lubbuu keenya fayye lola'uu dhiiga isaatiin birmaduu arganne lola'uu dhiiga isaatiin birmaduu arganne. Jecha dhabasiif goota duuni dadhabee godoo warra dadhabaa si tol qabee dhaabee warra siin amanate biyyi lafaanii dadhabee si harka isaanii qabee takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu. Jechan dhabasiif goota duuti dadhabee godoo warra dadhabaa si tol qabee dhaabee warra siin amanate biyyi lafaanii dadhabee isaanii qabee harka isaanii qabee takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu. Takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu dhiiga kee qofa kan namarraatti diqu gurguddootaaf beektota afaan qabachiiftee biyya lafaa maraa du'a mo'uu keetiin hundaa ollachiiftee isa karaan harkaa badee karaatti argisiiftee dinqii takkaan taane kunoo addunyaatti mul'iftee dinqii takkaa ta'een beekne kunoo addunyaatti mul'iftee guddaa taatee oduu jirtu kan gaduuf deebiftee dubbachuu oduu dandeechuu hundaa kan calliftee jaalala nuuf qabdu fannoo irratti mul'iftee gaarummaa nuuf qabduuf ofii kee dhiphiftee guddaa taatee oduu jirtu kan gaduuf deebiftee dubbachuu oduu dandeechuu hundumaa kan calliftee jaalala nuuf qabdu fannoo irratti mul'iftee gaarummaa nuuf qabduuf ofii kee dhiphiftee gaarummaa nuuf qabduuf ofii kee dhiphiftee. Ulfaadhu Yesuus hin qabdu ati madaallii atumti qofaan baraanuu olaanii. Ulfaadhu Yesuus koo hin qabdu madaallii atumti qofaan baraanuu olaanii. Atumti qofaan baraanuu olaanii. Egaa gooftaan